بالله كم تستطيب القروح ويبرأ جروح الكسير بالله كم تستطيب. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كنافو الحمد لله قالني كربيتي دالوني كيس أكو مسان نقافتن دالوني قدنا جماتي أوروميار مكيسا جيشو قدين تدالدس aanaan kiyyaa dur amma dura aanaa dedoo jedhamti amma garuu yeroo ammaatiif aanaan bakka lamatti addaan fattuqeeti aanaa mancoo jedhani gandi dhaloota kiyyaatis akkasuma ganda sooraa safaataa jedhani jechuudha achittiin dhaladhee achumatti guddadhee achittiin gartee quraanas xiqqeenyaan jechuudha xiqqeenyumarraa gartee quraanaa achumattiin qaree sheyaatiin shee Mahammad Amin kan jedhan hanga quraana juuza afurii akkatti qareetiin achi booda quraana gartee sheyaatiin jedhanii tajwiida qara'uun beekamaadha jechuudha. San irrattiin qaree san boodas gartee nin baradhaadhaaf mana barnootaatis hawwiin Yaasin marratti quraana isaan marra fixanii isaan marratti baay'ee galtanii mas quraana isaan irratti ni galle achi boodan qara biraan dafee qaraatii obboon quraana fixe booda hamileen gartee barnoota ammayyaa kunis na dhagaameetii ni qaraajeetiin mana barnootaa saayinsii kana seene jechuudha. San irratti gartee aayyoon kiyyas hedduu waan diin kana jaallattuuf zeeniyaa gartee abbaa waadii jedhan akka biyya oliitti isiin sun hedduu jalqabarraa kaasee ilmoo garaatti hoggaa argamturraa kaasee an gartee ka qodhaatti ilmiidhaafas kenna malee gartee ilmi rabbii qara'uudha yoo gartee barattee hubattee barnoonni kun lubbuun waan jiraattu irratti fakkaatu jettee gara gartee mana kitaabaatti akkan deemu dirqiin gartee akkan buufna godhan jechuudha. Gaafasis gartee hedduu silkiin kunillee waan jirtu na gaggeessanii jechuu gartee shariikan kiyya gartee nama afurii takkaa nama deemes beekuu miti hedduu karaan kunis namni wajji deemanuu fi akkaataa wajji deemanuu fi shariinni karummaan gartee silaa magaalaa bulan kunillee hedduu rakkisa. Afaan yoon beekin olii kanatti akkuma bultumaatiif mashaqqaa rabbuma irratti hirkannee akkasitti rabbitti isin kennanii jettee jechuudha akkasitti isin naga dhiirte nin dhufe jechuudha. Harargee lixaa gartee ciroo dhufe jechuudha. Taraa duraatti waa xiqqishoo hanga usuulaatiif kana kan gandumatti waa xiqqishoo hanga usuulan kana gartee qareetiin jechuudha. Sheekh Abdul Jabbaar jedhaniiti kallacha achittiin gartee waa xiqqishoo qaree achirraa qareetiin harargee lixaan dhufe jechuudha. San booda Sheekh Jibriil jedhaniiti waliin dhumne Sheekh Jibriil san jalloo jedhanii achuma magaalaa sanirraa. isaanillee sheekha keessan jechuudha jalqaba godina haasawisiise akkuma keessan kanatti islaamaatiin imaleen midhaa Dr. Jibriil ni jaaniin fayyaa kanaanis atibbaawwatas hedduu dawaa kitaaba dawaa kana ni qaraasu marhaban ayyee isa irratti gartee garii aadaatiif kana qaree achirraa eegan kee booda amata tokkoof cinaa achittiin qaree achi deemeetiin Sheekh Mazabuuriin harargee lixaa jechuudha. Isa mee soch biraan deemne Sheekh Jibriil irratti kitaabni baratan kitaaba buluugaa fi kitaaba riyaadaa kana jechuudha. Achitti qaree. Achi booda nagachi achirraa deemee Sheekh Jibriiliin bira Sheekh Zabuuriin bira dhaqee jechuudha. Okay. Godina harargee gartee lixaa jechuudha. Naam. Baddeessa takkaa waacuu jechuudha xarxaree aanaa odaa bultum. Achi amata torbaa tokkoon taa'e amata jaagaruu gartee sumarratti ammatinootaa fi kana kan waan batrii ta'e guutuu Zabuur masaa irratti qaree jechuudha. Ayyee. San booda Sheekh Ahmad Habroo jedhaniiti kitaaba Arabiyyaa kana hedduu qaraasa waan taqriibaata amma gartee iraabaa kana isa irratti qaree achirraa gaa mudannoon hedduu Sheekh Zabuur gurgura amma malli gara Sheekh Ahmad Habroodhaatti amma achirraa Sheekh Ahmad Habroorraa ka'ee Harargee bahaa kana dhufe jechuudha. Soch biraan deemne Sheekh Ahmad Habroo biratti kitaabni baratan kitaaba kan faadha. Kitaaba gartee taqriibaata Arabiyyaa gartee taqriibaata gartee naahwii gan sanii sarara qaree achi booda gartee himalli gara Harargee bahaa kana dhufe jechuudha. Sheekh Ahmadiin biratti gartee akkasittiin waan gartee tibyaana jarrumaa gartee Jamaal kana. Amma Harargee lixaa jirra. Amma kiiloomeetira 200 qaxxaamuree Harargee bahaa dhufu dha. Harargee bahaa dhufe. Marhaban daawwattoota keenya gaa sagantaan sagantaa imalal midhaati isinis hin dagatina amma Harargee lixaa jirra
makiinaan hojii yaabbadhaa isinis gabbuudhaa deemu nama harargee baa mee eessa gaa mannaaraan duratti buutan eessa. Akkasii godina hararii dhimmeeti achirraa kombolchadhi malee aanaa kombolchaatii gartee Shaamid Ahmad Jaaniitii bakkee ture. Amma gartee ka jimma qubate jimma galee jiru jechuudha. Isarratti gartee kitaaba Arabiyyaa hanga ta'u qaree. Shaamid Arabiyyaa irratti kitaaba baddannurraa akkasitti Arabiyyaa fuudhe jaan. Sanee. Hayyee. Sanirratti qaree. Sheekhenyi jabaadha marhaban. Achirraa booda gartee eeganni gara biyya olii kutee Shaamid Jaaniitii as jira. Kitaaba gartee Bukaarii hanga tokko sarraan qaree ol deebi'ee kitaaba sunanootaatiif Shee Muhammad Hassan Jaaniit Baroodaa godina Harargee ba'aa kana jechuudha. Magaalaa Baroodaatti achittiin sunanoota guutumatti jechuun isa irratti xumuree waraqaa shahaadaatti isarraa fudhe. San booda qubsumaaf jechuun kara gartee aanaadhuma kombolchaatti carraan na deebise. Amma eegana dhufee ammata lamaa fi akkana gaheetiin jira jechuudha. Mee amma osoo gartee duuba bakka isin hin geenye sheekuna namni gaa bakka gartee duuba itti dhalate achi faa qubatu yaada jimma dhalattanii bakki immoo qubattanii barsiisuu jirtan aanaa kombolchaa as jirtan. Araddaa saamtee. Ayyee. Yoo gama quubsumaa kana osoo akkamitti as qubatan kan. Duraan beekee inni galaa gabaadhuma sanaa jechuu gartee bara silaa dhufu kan amma amata lamaa fi cinaa fixeetiin gara sadaffaa seenuu deemu. Galaafin imalaaf gartee karoora guddaa qaba baatii soommanaa kana galeetiin naannoodhaaf gartee naannoon irraa itti hamileetis qubachuudhaaf silaan yaada guddaa qabu achiin qubachuu deemu. Saayiba kiyya tokkotu jira naannoo kan gandi kunis hedduu tattaaffii guddaa godhaniiti nama alimaa qubsiifannaadhaaf mana osoo ishee ka'uun argatin jechuudha. Ijoolleen gartee warra as keessaa bahaniitis baratan waan jiraniif dhufanii gandi keenya kun dukkana. Namni gartee guddinni dunyaatis guddinni diiniitis gartee karaa yuunuu jechuun namni beeka namni waa nama barsiisu tokko yoo jiraate malee guddinni hin jiru jedhanii hedduu tattaaffii godhan eega dhufanii namas kakaasanii hawaasa kadhatanii ifiifis osoo ishee ka'uun argatin mana ijaarratanii akkana gartee irraa qoradhetti mannis ijaaramee bahee achi booda gartee ishee katti barbaadnaadhaaf jechuun garuu jara sanirraa nam tokko nama jiranii Ramadaan Jaaniitii tokko gartee aaruma ishee kadhabuutiif jechuun hawaasnis walleenuu mana nu ijaarsitanii nu laffaasiftanii sheeka yoo nuu fidin bilaashumatti gartee kana nu dalasiitan Jaaniitii abdiishaa fi gartee Ramadaan Jaanii jechuun shariikan jarri isaa fi saayibban isaatis gaa warri maqaan beekne jechuun warri wajjin hedduu qabsaa hedduu jiran bilaashitti gartee nu laffaaftanii sheeka nu fidanii jechuudhaaf hawaasii ergatee sheeka barbaadanii dhabanii gartee wanni kun akka asitti deebi'uu dhabe jechuun hanganaa manattuun deebi'u jeeti kun hanga gartee isheen argamee dhufu hawaasatti akka deebi'u hin qabu jeetu kutee laambaatuun hin dhumne jechuudha. Isas rabbiin gartee khayrii keessa nu haa jiraachisu. Akkasitti gartee saayibni kiyya haa duraan hogga shaamada jiru as wajji turre jira. Inni sun gartee akka carraatee asii bilbilanii jechuun wajjin baroodaa shaamada san irra qaruu jirra jechuun shariika ammallee gartee yoodhuma tana galee qubate. Eega gartee darasoota hangana qabaatteeti eega diinii bal'isuu taate bakka fedheewu ta'an gartee wanni kun dukkana wallaalaa deemsisuu waan taateef hayyee gartee kunuu namatu akkanatti na qabee jiraati rabbii jee gartee akka nu godhu bakka nu dhiiftu qabdu jee na qabani. Amma sheeka keessan sheeka santu sin qabu. Saayiba kiyya as beeku santu achi dhaqee jechuun ganda akkana cinqataaru jira. Wanni nu baranneef gartee barnoota barsiifnee jijjiirama namaa fiduu waan taateef bakka fedhe taatu jechuudha. Asuma teessee qaraashuu qabda hin galtuu jechuudhaan jechuu dingatum torbanuma tokko keessatti akkasitti naqabee jechuun torban lammaffaa akkasitti baatuma soommanaa keessa baatii shaabaanaa keessa jechuun shaabaana 14 ganda kana dhufuun taate jechuudha. Maashaallah waan ajaa'ibaati. Meegaa gartee duba sheekh keenya takka if duba sinaa deebisu. Sheeyni amma gartee duba sheekh Muhammad Hassan irratti isaan irratti sunumata isaan marratti waliin keessan. Sunumata guutuu sumarratti shaadaa fudheen. Isumarratti shaadaa fudhattan. Sheeyni xumurarraa qabatanii isu. Maashaallah sheekh keenya rabbi nu addeessu daawwattoota keenya gaa sagantaa imala ilmiidhaatti. Seenaa kanarraa isinis akka waayis barachaa jirtan abdii guddaadha qabna gartee duba ulamaa'in al-ulamaa warathatul anbiyaa akkuma nabi sallallahu alaihi wasallam ji'usan waa takka gartee duba ulamaan biyyan qabdu gandan qabdu namni sadii jaan gartee duba hoggaa gartee duba sheekha bira taaniitillee himaa kun nama diddi namni sadii biyyan qabuu jaan hayyuun aalimni
biyyan qabu jedhan gartee duba aalaminis biyyan qabu ooyiruun isaa bakka hundi jirti jechuudha. Seenaan teessan tuni gartee duba inumaatu waan ajaa'ibaati nama qaraasifti nuti gartee duba waan ajaa'ibaati. Meegaa ammas achuma irratti kana sheekiyya mee mudannoo gaafa gartee duba takka duba sin deebifna yeroo kitaaba gartee barachaa turtan keessatti mudannoo hin irraanfanne mee waan nu hafta qabdanii. Inshallah mudannoon namni gartee deemee himala deemu tokko namni takkaa manaan bahin garuu mudannoon dhabu. Hedduu gaafa dura dhumu nama garteetti akkasitti akka ammaa kanatti babal'atee silkiin babal'atee namarra dhumullee hin qabne jechuudha. Akkanuma manaa baane. Yeroo dhumu bakka gorruu fi akkaataa qaryaatti baafatanuu fi xiqqoo gartee yeroo sunis yeroo rakkinaa bara 1996 gama xumuraa jechuudha gama 97 yeroo buqqaatota mootummaan asii biyya Wallaggaatti kana qubsiisu. Hedduu abaartu jiraati isin eessaa za'a kana yaatanii gartee bakkiin teessaniitu faxaruma tokko argattan jiru sayyaatanii yennaan ganaa gaa maallaqa fixanne silkii dawwalleetis gartee namatti himannu qabnu jenneetuma hanga qabnu kanaa maallaqa fixanneetuma jenneeti magaalaa dachaane tuma qaraatii sanaa hin dhagin. Eega maallaqa sanas gartee magaalaa fixannee booda lakki bakkuma qaraatii bakka dibannee dhumuu wayyaa jenneeti achi dhumee jechuudha. Hedduu qaryaatu gartee achitti rakkoo guddaa qabaa achi gartee qaryaa lama ganamaaf galgala nu baasanii toora baatii tokko kanumatti wal bira faa ta'an. Achirraa gartee baanee ciroo waacuu kana dhume jechuudha. Waacuuttis rakkoon yeroo san gartee caamsaan amata san duraa hedduu uummata miidhee ture. Sheenniinis hedduu gama uummattoota gartee warra suufiyyaa kanaas hedduu rakkoo irraan ga'anii. Sheekh Zaburiin. Eega hidhaadhaa bahee murteen jajjabduun illee eegatti godhamtee booda inni bahee qubata jennaan isa bira dachaan. Eega dachaaneetti koo achittis gartee jireenya akka ammaa babal'atee namuu abbaa biyyaa ta'ee jedhu kun waan jirtu rakkootu jedduu achi jirti. Jimaa kanallee jechuun gaafas hin bare jechuudha. Hedduu beelli waan jiruuf faxarri gartee lafaa kaanii naannu ganama jimaa Abdallaa tokko jedhanii amma jiraatallee waan beeknu hedduu walirraa turre. Kataara jimaa nuu kenneeti jimaa kana gartee bulfannee garuma faxaraaf jimaaf shukkaaraaf gartee waan akka barbaree shukkaaraaf barbaree waliin laaqanneeti sanyaan hedduu. Jimaa namni ammaan tana waan tirfii godhate haraaraa jee wanni jiru. Haraaraa jee haraarummaa. Isin faxara ture. Faxara naatu ture jechuudha. Subhanallah. Hedduu yeroo qadimaa maal jeen gartee wanni gurraatti nama. Qajimaa. Waan firii dhaltu kan. Gaafa sin gartee yeroo sin firii dhaltee akkatti gurraachoftu. Hoggas akka ajaa'ibaatti nama faxara mana haadhaatti galee jechuudha. Namoota sanna qabachuuf. Firii qajimaadha. Firii qajimaa. Akka dhuruuf. Ni nyaanna firii qajimaa akka ajaa'ibaatti nyaannamu. Subhanallah. Akka faxaraatti jechuudha gaafas. Hedduu kas keessa gartee turre jechuudha. Booda lakkumaanuu wayyoo jechuudha. Mudannoo tokko kan hin daganne ammas gaafuma san keessatti qaryaata galgalaaf ganama ni baasanii tokko naa baasan jechuudha. Quraana qaqqaraatiin afaaniin qaqqaraa deema halkan gartee baatirii hin qabnu wanni baatiriin bitatamus hin jiru. Baankiin akka ammaa jiraatee silkiin hedduus gaafasii akkanatti hin babal'anne. Akkasitti quraana qaqqaraa deema jechuudha. Qari'ummaan kiyya kun Abu ati maraataan taane akka maraataa maal afaanii waa dhaachaa deemta afaanii usii deemii jettee jechuudha halkan duraatiif. Halkan lammaffaa akkasumaan jettee daannan mi'a haasawaa deemu nama ofii dudubbachaa deemu maraataadhaan biyyatti geessin itti dhiisee halkan lammaffaa useetuma gartee mana bira ga'e jechuudha. Amma gartee manuma kushiinaa keessaa iyyan sarara keessa. Akka waraabessaa usee deemu akkamitti akka waraabessaa usee deemtaa amma jettee jechuudha. Halkan kaan hoggan haasaa deemu. Haasoftuu sin baatu. Haasoftuu sin baatu. Akkasitti jechuudha. Yeroo musiibaadha jeetiin dhiisee achirraa jijjiirradhee rakkoon gaa hedduu jirti jechuudha. Alhamdulillah san hunda keessa nu baasee jechuudha rabbiin irra sadarkaa kanaan nu ga'ee akkam biyya kana dhufus gaa gartee himala dheeraadha jechuudha. Akkaataan gartee itti as geenye alhamdulillah irraa as ga'e jechuudha. Eegin gartee qubadhee xiqqoo biitii haarabtiin asinis gartee uummata habaashii tokko jira hedduu. Mee bakka kunis raasaa agartee dura raafaadhaa jirtanii. Raasaadha hedduu isaantu hedduu saangoo qabaa hedduu gartee dhagaamtii isaanoo kana qaba jechuudha. Ayyee. Yeroo sanii eegan dhufee qubadhees xiqqishoo gartee mudannoon karan boollee xiqqoon wallaalchifte. Asii darasoonni sanga tokko daawaa warri godhameeti maskida tokko asuma naannoo kana jira jechuudha. Itti salaatuudhaaf kana kanaaf gartee eegatti socho'uu eegallee booda. Ayyee.
warrummaan gartee silaan aabaachi sun gariin isaanii gartee kan yeroo garii gartee nu wajji jiru fakkaatu kan isaanii wajjinis jiru haasawa bareedaa haasa'u. Masgida san keessa daawaa dhaynee goonee wajjumaanis goonee booda darasoonni daawaa dhaqanii godhan jechuudha. Hulaan guyyaa lammaffaa jechuudha hedduu dargaggoonis dammaqee darasoonni dammaqanii achitti eegalan heddummaate booda hayyee masgida kana nurraa fudhachuu deemanii manni kun jedhaniiti qollofanii kutan jechuudha guyyaa jumaadhaa jechuudha gartee hoggan dhuan. Hulaan gartee waa banaa irraanfatanu akkatti seenaa waan beekne darasoonni masjidni guddaa jumaadhaa. Masgida jumaate. San darasoonni karaa seenaniifuu seenanii hulaa banaa argatanii daawaatti eegalan isaan guyyaa jumaatiin cufanii biraaf deemanii beekanu. Yaa Rabbi. Amma gartee daawaa godhanii hogga guyyaa yeroo gabaabduu jechuudha isaan aanaa ba'anii sheekalifaatu gartee ganda san qubate masgida nurraa cabseeti jedhaniiti jechuudha warra gartee majlisaa kana fidan. Yeroo dhufan masgidni wanta akka bakka cabe sin qabu masgidni nagaa qulqulli. Akkasitti gartee warra abbaa raddaatti gad deebisanii rabbiin umurii isaanii dheeressu abbootiin raddaattis warruma amma jiran kana jamaali gartee jamaal jedhaniiti kan amma irra jiru kana ittaanaanis akkasuma. Warri sunis asirra dhufaniiti hayyee manguddummaan fidna wanni kun gartee hin jirtu jechuudhaaf akka manguddummaattis qabanii isaanuma keessaa jechuudha nuti diin kana ni jaallanna gartee waan hundaanuu atis keenya jedhanii achira isaa wajji gartee abbaa raddaati wajjin halkanatti dhaqne jechuudha asuma ganda kana. Uggaachi dhaqnee gartee sagantaadhaaf sheeka isaaniitis fidadha mee rabbiin gartee akka inni arshiirra hin jirreef yoo quraanni ka jedhu taate ni fudhanna yoo nabiin ka jedhu taate ni fudhanna karaa nuti deemnu kana jechuu irratti wal taane isaanis sheeka isaanii ni fidatanii akkasitti haasawaaf gatteenya jechuudha. Egaa haasawaaf gatteenya boodatti isaan warri aabaashiitti dhufanii nallaa mawjudun bilaa makaanii warra jedhu san. Nuti gartee waan nama kafarsiinu hin qabnu wanni nuti hin deemnu gartee hanqasiin keenya heera qabatamaa qabaa kan namaatu gartee heera qabaa karabbii guddaa immoo jechuu daranii jechuu seeruma rabbiitiin wanni nu wal injifannuun siragaa quraanaatiif hadiisaa waan ta'eef kottaa jeetii abbaan raddaatis milishaaleetti fudhatee dhaqee halkanii gatteenya jechuu akkasitti wanti itti yaadamee wanni kun waan biraa dhufuu deemaatis quban qabu abbaan raddaatiin ni jira manguddoon isaaniitis gartee keenya jedhanii fuudhanii haasawaa gatteenya jechuu eegaa haasawaa gatteenya boodatti isaan haasawanii fixanii gama ragaatiif dhiyeeffadhaa jechuudhaaf dhiyeeffanne. Jidduma kana keessa jechuudha wali kaasan hokkora jechuudha. Hokkora hogga kaasan akkii gabbaaniituma qoxaarii ifaa dhaamsanii ganaa karri gorru. Abbaa raddaatti kuttee nurraa kuttee jechuudha isaan ifaa qoxaarii alaa dhaamsaniiti uleen warri manaan sir jedhanii jiru. Mudannoon hedduu akkatti baane jechuudha guyyaa san. Hedduu eega rabbiiti jechuudha warri abbootiin raddaa kunis warra diinii gadhaabu ta'uudhaaf sababa jechuudha. Osoo akka duraanii saniitti gartee warra diin jisu san osoo taate jechuudha gaafasii waa. Abbootiin raddaatillee isaanii wajjin jiraatte. Isaa wajjin jiraatte hedduu. Baatii lubbuu teessanii wajjin jirtu. Hin jirtu. Gaafas hedduu gartee mudannoo san keessa baane jechuudha. Hangas alhamdulillah gartee nagaa taaneetu isaanirraa soorra deebus nu deebi'ee masjiidii. Kabiir gullee duraanuu adillaan isaa jirmaa fi uleedhaa jira. Akkas ilaala. Akkasitti jechuudha rabbiin isaanis. Isaan nurraa siqanii darsoonni samma gartee bal'inaan achi keessa suma jedhanii alhamdulillah rabbil alamin amma bakka sanii cabsitan alhamdulillah qaban hayyee jiraatanus akka nama jirreeti jechuudha amma waan jiran yaman qabu alhamdulillah rabbil alamin hedduu nama gammachiisa hawaasnis hamileen isaatis amata lamaa fi gartee sadii ummallee finne jechuudha dhufuu kiyyaaf ijoolleen gartee isaan as keessaa jechuudha dhalattoonni asii warri qare warrummaa quraana fixee jechuudha kan kitaabaa fi usuulaa fi gartee kana jiru nama 800 fi dhiyoota na waggalaaluu jechuudha amma jidduu kana fixee ijoollummaan asitti ijoollummaa jechuudha nama 800 fi 90 fi jaamu kana jechuudha gartee kaanummaa quraana fixee alhamdulillah dhaloonni boodaa kun hangas sossoo'ee yookaan kabaratee gartee akkatti lafaa ka'u taateef kaafillee jechuudha inshaallahu ta'ala ni qabdiidha akkaataanis gartee itti baradhee saggee akkana fakkaataa jechuudha. Maashaallah mee bakka kanatti gaafii takka sinaa gaafadhu gartee duba sunnaa sheekha sheekotaa sheekh Adam Tuulaa maaddaa haraashii jedhee gartee duba waan ajaa'ibaa takka tagartee hawaasa abbaa Mahammadii fi haadha Mahammad jiddu gala godhatee barumsi kun gartee duba isaan mee isu yoo maaddaan haraashii sun isin bira ni jirti ijoollee shabaabaa nama 900 dhiyaatu dhageenye kun waan addaati. Alhamdulillah keenyas egaa ilmoon kanuma abbaa fakkaatu bareedaadha jedhanii akkasillee ga'uu baatu suuta deemsa keessa sadarkaa san gartee numa geenye jennee jechuudha amma haaraya biqilaa haaraya ta'uudhumaa wajjin
sochiisanii gartee ittuma jirra. Maaddaan raashiitis baay'inaan akkasitti gartee sadarkaan olaanuu illee baattu. Inshaallahu ta'ala sagantaa keenya kana irrattis haawwan irraas hanga tokko jechuudha. Naamunaa takkaa'u gartee fakkeenya isaanii jechuun waan isaan irra jiran sagantaa keenya kana irrattis ammaa bilcheessinee qabna jee maaddaan raashiitis itti jiran eegalamti jechuudha. Maashaallah jazaakumullahu khairan. Akkasi itti jiranii inshaallahu sagantuma keenya kana irrattu argitaniitis gartee laaluu dandeessu. Gama haawwaniitis akkasuma jiru, gama gartee shamarraniis akkasuma jiru, gama gartee maaddaa raashiitiis namni muraasa illee taatu. Warri fardeessee jechuun akkuma gartee mutaallimtootaatis gidee hundi bobba'ee qara'u sunuma jira. Ka gartee quraana qara'u nama guddoo gartee amata 70-80 ka agartee amma quraana juuta 15 ga'ee jechuudha eeguma gartee ka akkasii jijjiiramu sunuma jiru. Ka ammatti jiramu suni jiran alhamdulillah itti jiru. Sadarkaa sheeka keenyaa sanillee ga'uu baanu. Yoo rabbi eegaa booda. Muftiis sheeka keenya maqaa hin balleessinu. Itti godha jazaakumullahu khairan. Mee bakka kanatti sheekuna amma gaagartee duba sagantaa teenya gama xumuraa deemaati jirra. Ergaan xaaliba ilmiidhaati addatti dhaamtan yoo jiraate mee ergaa xaaliba ilmii khaasi godhattu. Hayyee. Akkas gaa inshaallahu wanni namni baratuuf mudannoo silaahugaa akkuma amma jennu namni gartee raahaa qaamaatiif raahaa jiruu barbaade badan ilmi itti ba'uu hin danda'u. Yoo cinqattee rakkattee gartee beelaatee yoo hajjettu taate malee jechuun sadarkaa ittiin baadhaaf abadan asii kaatee ol ba'uu hin dandeessu. Itti qaaxirooytee itti gartee mashaqqamteeti jechuudha. Namni gartee sadarkaa olaanaa argachuu barbaadu halkan itti qaaxiraa'eeti hamilee bareedaadhaan hamilee yoo hin qabaatin hanga fedhe faxina taatu hanga fedhe waa hunda qabaatu jechuudha. Hamileen isaanii jabaatee ilmiin kun gartee akka inni waa hundarra irra caalaa ta'e. Qabeenya olii qabeenya gartee qabeenya addunyaan namatu siitisa diiniin gartee amantaan barnoonni immoo jechuun barnoota ifiisaati siitisa qabeenya oliiti dhaloota ammaatiif jireenyi namaatiif du'aan namaatiif fayyaan namaatiif beekumsaa waan gartee ta'eef jechuudha. Jiruu yeroo kana gartee jijjiiramee addunyaan namni shaakalamu kana laaluu dhiisanii mutaallimtoonnis sadarkaa bareedaa irra jirra wanni kun gartee qabeenya oliiti anatu haala bareedaa irra jira jedhanii itti marxifatanii barachuu rabbiif jecha akkasuma gartee kilaasa bareedaa qabaatanii namaafis bu'aa buusu jechuudha. Amma irraa kaasee jechuudha nama amma gartee hanga barate irraa jechuudha. Nama irraa nyaatuufis gartee bu'aa buusaa yoo deemne jechuudha. Rabbiin birattis ilmiin isaaniitti barakaa qabdi. Akkuma gartee barsiisan jechuudha. Hawaasichaafis nama yaadaa deemu ta'uu isaanis itti muratanii obsatanii beelaanii dheebotanii rakkatanii jechuudha. Arraffamuunis kana keessatti hin dhabamtu. Kana hunda keessa jechuudha gadaantummaa jechuudha isanii yoo socho'an bu'aa hawaasicha guutuudhaaf illee jechuudha. Namni addunyaan guutuun gartee biitii guutuun itti haajomtu. Numa silaa gadaantummaatti ilaalamu miskiinummaan ilaalamu kana keessaa gartee sadarkaa olaanaa nu godhuun ni kajeelama inshaallahu ta'ala. Mutaallimtoonni sirriitti yeroo ammaafaa hedduu namni gartee amantaa keenya hin ta'inuu amantaa keenya dura dhaabbachuuf amantaa kana gartee gad deebisuuf amantaa kana garagalchuuf halkanii guyyaatti laffayeeti keessa amantaa keenyaa jechuun baruu jira nurra jechuudha. Nuti gartee hawaasicha dura dabre san laaluu dhiibne jechuudha. Jijjiirama bareedaa barachuuf barsiisuu keessatti akkasitti diin keenya bira dhaabbatanii mutaallimtoonni obsa bareedaadhaan yoo tarkaanfatan inshaallahu ta'ala bakka silaa gartee uummanni geessan bu'aa bareedaa tokko buusuun ni kajeelaman jaa gartee yaadni kiyyaas akkanumaa isinis warri TV Islaamaa akkuma isin gartee amantaa kana babal'isuuf qabsoo guddaa qarshii meeqaatamiin kadhatameeti jechuun namni diduu jira jechuudha. Isin karaa gartee karaa silaan gartee deemuun makiinaadhaan illee deemuun taane kana himala dheeraa kana gartee isin illee dhufuun galata guddaa rabbiin biraayis gartee warra sababaa kanaatiif sadarkaan keessanis ol fudhamu isinis galata guddaa akka argatan isinis gartee isiniif ijaa isinis akkanumatti inshaallahu ta'ala baadiyyoota hedduu magaalaan gartee hanga tokko muuxannoo qabaa odeeffannoo ni qabaa weesni dhaggeeffatanii hedduu rakkoon gartee kan jirtu jechuudha hawaasni musliimaa gartee gadaantummaa keessatti beekumsaanis waan addunyaa itti jirtu kanas gartee wallaaluu dhaga'uu dhabuudhaan boodatti hafuu keessa jiru. Warra gartee baadiyyaa kana jechuudha musliimtota baadiyyaa hedduu namni quba qabu jiru islaamummaan ni jira warreen daa'itis warreen gartee silaan dhagaamtii qabus hedduu
magaalaa irratti yoo taate malee hedduu baadiyyaa kana namni quba qabu hin jiru jechuudha. Warri televizyiina agartee TV fi kana daawwatus warruma magaalaa silaan hedduu muuxannoo qabu. Warri baadiyyaa jechuu gartee FM dhuma silaan gama amantaatii dabarsu tokko illee qabu irraa cufa. Kanaaf isinillee dhuftanii akkana gartee muuxannoo hawaasicha irratti illee jechuu hedduu dammaqina hedduu dhagaamtii hedduu gartee biyyattiidhaafis amantaan kun akka sadarkaa qabu gartee waa hedduu gartee jijjiirama guddaa nuuf fidaa isinis galata guddaa warra waa hundaanuu ulaagaa guuttatee jechuun sadarkaa gurguddinaa irra gartee gahee walumaanuu gartee ifa diinii argu rabbiin waa taasisu isinis galata guddaa argadhaan isinii jaa. Jazaakallahu khairan sheekheenya horii bulii deebini gaa hedduu takka gartee dhaamsa keetis namatti tola. Mee ammaas gartee duba namtichaatu gaa rabbi hafee darbi lafee nan hin darbi waa tutti na hafee jabeeta. Bakka dhaamsaa kana waa hana hafee mee amma gartee duba hawaasa keenya haadha Mahammad gartee duba gaa amma gartee duba TV Islaamaa kanaan nama miiliyoona hedduutu silaalaa biyya alaa fi keessaanis hawaasa Islaamaa akka waliigalaatti zabana gartee amma keessa jirru kanaa wajjin diin keenya kanaa wajjin mi hawaasni keenya kun akkamitti bakka guddaa takka gahuu danda'a dhaamsa akkam nu dhaamtan. Inshallah taala akka yaada kiyyaatti gaa muslimtoonni silaawii wal quba qabaanne beekadhu qabeenya walii nuti wal quba qabaanne rakkoo muslimtoota gartee bakka kanaan kunnee jirra. Warri addunyaa nama gartee hedduu dhagaama qabu miidiyaadhaan hedduu wal cabsuu jira. Waraanaa olii gartee kan inni ittiin gartee wal amansiisuu jirus wal cabsuu jirus hedduu miidiyaadhaan jechuudha. Inshallah taala hawaasa keenya kan muslimaa kan baadiyyaas ta'u kan magaalaa silaa'uu beekadhu gaa gartee walirra sagartee muuxannoo qabnaa wayis gartee dhaga'u jirra hedduu warra baadiyyaa kanaaf gartee waan dhageenye malee bakka jirutti kan magaalaatis kan baadiyyaatis yoo wal quba qabaannee diin keenya kana ka guddisu numa jechuudha. TV kana gartee ka jaarratus gartee nuti wal quba qabaannee diin kana gartee lafaa kaasuu hamilee nama godhuudhaaf hawaasichi qabeenyi kun gartee qabeenya kiyya TV kun qabeenya kiyya FM tokko ni jaarrannaadhaaf garuu yoo namni gartee gama gartee beetotiitiis walitti hidhamee walitti dhufee jiraatu taateef hawaasichi akka inni baasii jechuudha qarshii meeqa yoo gaafatame jechuudha gartee diin kanaaf akka isaan hadoodii qabannu hamilee isaanii irraas arguu hin dandeenya garuu gartee naannoo tokko yoo ilaalte hamileen isaanii hedduu akkanuma na fakkaatti. Namuu baadiyyaa muslimtoonni wal quba qabaatee deeggarsa gartee warra addunyaa irratti nu dhageessu kanaafis gartee godhee bakka hir'inni jirtus yoo wal kakaafne inshallah ta'ala kufaatii kana keessaa inni kaana jechuudha yaadaan gartee bakka jirutti immoo barachuun yeroo kana keessatti barachuun jechuudha. An nama guddaadhaan hin barbaachisu jechuudha. Beekumsi gartee siree guddinaa irraa kaasee hanga qabrii seenutti namni islaama ta'e jechuun waan amantaa isaa ta'e barachuun dhiiraa fi dhalaa lakkii darasoota bichaa irra barbaachisaa miti. Janaazaa tokko salaatuudhaaf gartee darasaa bichaa silaa barbaaduun nama islaamaa irraa barbaachisu jechuudha. Haqni musliimni kun narraa qabu gartee janaazaan kun narraa qabu kana jechuudhaaf namni islaamaa tokko jechuun waan san beekuu qaba jechuudha. Namni biraas irra beekuu qabu. Waan kee seenaa kee jechuudha ati irra baruu qabdu. Kanaaf gartee dhiiraa fi dhalaan xiqqaa fi guddaan ka magaalaa ka baadiyyaattis ka gartee magaalaatti gartee guyyaa dalagatullee galgala sagantaa tokko rabbiif yoo qoode jijjiirama guddaa nuu ta'a jechuudha yaada namuutu ka gartee rafee jirus arrabni kiyya waa naan danda'u waa gartee yoo haasees waa naan qabatu haasawa beekadhu namuutu ka quraana qaree yoo dhoggate jettee bar hin danda'u arrabni hin danda'u jaa haasawa immoo nama akka isaa irraa haasa'u hin jiru haasawa kan guutuu haasawa hogguu jette akka chiingaaf itti naannoo arrabni isaa akka ajaa'ibaatti itti arrabaan na furdate jaaguu quraana arraba silaa sirrii miti gartee namayyuu arraba isaatiin osuma waa jejjeu jechuu du'a taatus duutiin nutti dhufuu bareedaadha namuu muslimtoonnis dammaynee wal quba qabaannee yoo jenne inshallah ta'ala galmani geenyaan jedhan dhaamsi kiyya gartee akka muslimtoota kanuma. Jazakallahu khairan daawwattoota keenya kabajamoo gaa sagantaa imala ilmiidhaati imala ilmi guyyaa irraan tanaatti Sheekh Khaliifaa keenya dhaamsa bareedaa isaatis dhageessanii jirtan sagantaa tanarraa akka gartee duba xaalimni ilmiidha hawaasni islaamaa naggaadeen qotee bulaan akka wayis irraa baratee abdii guddaa qabna sagantaa bareedduu akka deemaa tana sheekni keenya dhaamsa bareedaa nu dhaame xaalimni ilmiidha namni ammaan tana gartee duba hogguuniif barumsa keessa yeroo kana namni eebar sheekh keenya amma bakka kanatti namaatiitu ani ganaa maaliin beekaa ani jaahilaa jee akka gartee duba waan boollatti gartee ilmi tana gartee duba naqanii hanga gartee wanni garaa guuttadhutti ni mujee ta'a. Namuma ammaan tana bakka kana ilaalcha bareedaa ilaalcha sirraa'uu qabu yaada gaarii sheekni gartee duba dhaamsa bareedaa nu dhaaman jechuudha. Akka gartee duba xiqquma baranne irraa hawaasaa fayyaduu xiqquma baranne dabarsuu akka qabnu dhaamsa bareedaa nu dhaamanii dhaamsa kana
qarrifoon jabeeffadhaa itti nu fayyadamaa isin jenna sheekh keenya gartee duba jazakumullahu khairan horii bulii deebani ammallee gartee ilmin tantee gartee duba tabarakaa rabbi siyaa ta'isu islaama keessatti umrii rabbi sinaadhe بالله كم تستطيب القروح ويبرأ جروح الكثير بالله